كنوا تلمامارا ورّي تلمامو كي أفرتمي شنلي أفرتا ميشان عمري عرف هذا تيران كاينا دايم akaakayyuun kiyya inshallah filtariin tiktokii wannu qixxeessee as keessa ta'e waan ni haasa'udha. أفرتا ميشان أمدن كعرف هذا Bar aslii kana umriin isaa meeqa jettee tilmaamta jaaltu ati? Asliin nyaata reewwaa maal jechuudha? Habiibti umriin isaa jawaarii olii bar. Galina caaltu len intaat ruuza kara wajji ruuza biyya arabaa kana ofitti guurtee sharrii wajjin nyaata intaat niina umriin kiyya meeqa kottat si namni nagaa qulqulluu biyya arabaa kaamoon intarte Kophee miilatti fadhu qabban. Asliin jechuudha asliin soddoma a'uuzu billah akkas taanaan maal rakkoo qabaree gaa isaaniillee 20 takka jechuudha bar asliin soddoma taana. qoya liina naa tilmaamtu koomenti dhiif Leenaa dhugaatii umriin isaa meeqa? Tilmaamere maal? Ammoo arginu erganaa kamisaa beellaman dhiisuun yoo nu beellaman leeni. dhibballee yoo jettu an beellaman dhiisu jedhiin qaaliin kiyya qaalii faranjiiti Hayyee mi'a. digami sagal jette na jaalatti Giiftiin akkam kunuun irraa qabamteerti 22 jetti asliin. Na jaalatti. digami sagal jette wallah nama jaalatan ka'ee daa'immu Mena geeffan hay namni jira jirtan isin asli meeqa jennaan namni takka amma 32 jaan. Wallaa shamarran jala kana jirtan hundi keessan kana liqimsa kana ilakan. maa Osoo ana taateeti hundi si 56 gadi hin barreessitu. Saroonni 24 hundi keessan laala kana liqimsa. Umriin isaa inumaan beeksistu akka fedhe osoo ta'e nama gizee hunda qofluun hin dullu. afurtamii lama umriin kiyya arrii hunda baasee bar kuno No arriidis akkuma dhugatti. Arris normal bar. Jawaarii olii bar. Kunoo tilmaamaadha warri tilmaamu ka'e 45 afurtamii shan umrii haadha faate tiiran kaayina daa'im akaakayyuun kiyya inshallah filtariin tiktokii wannu qixxeessee as keessa ta'e waan ni haasa'udha. afurtamii shan amadan haadha faate Bar aslii kana umriin isaa meeqa jettee tilmaamta jaaltu ati? Asliin nyaata reewwaa maal jechuudha? Habiibti umriin isaa jawaarii olii bar. galina caaltu len intaat ruuza kara wajji ruuza biyya arabaa kana ofitti guurtee sharrii wajjin nyaata intaat niina umriin kiyya meeqa kottat si namni nagaa qulqulluu biyya arabaa kaamoon intarte Kophee miilatti fadhu qabban. Asliin jechuudha asliin soddoma a'uuzu billah akkas taanaan maal rakkoo qabaree gaa isaaniillee 20 takka jechuudha bar asliin soddoma taana. qoya liina naa tilmaamtu koomenti dhiif Leenaa dhugaatii umriin isaa meeqa? Tilmaamere maal? Ammoo arginu erganaa kamisaa beellaman dhiisuun yoo nu beellaman leeni. dhibballee yoo jettu an beellaman dhiisu jedhiin qaaliin kiyya qaalii faranjiiti Hayyee mi'a. digami sagal jette na jaalatti Giiftiin akkam kunuun irraa qabamteerti 22 jetti asliin. Na jaalatti. digami sagal jette wallah nama jaalatan ka'ee daa'immu Mena geeffan hay namni jira jirtan isin asli meeqa jennaan namni takka amma 32 jaan. Wallaa shamarran jala kana jirtan hundi keessan kana liqimsa kana ilakan. maa Osoo ana taateeti hundi si 56 gadi hin barreessitu. Saroonni 24 hundi keessan laala kana liqimsa. Umriin isaa inumaan beeksistu akka fedhe osoo ta'e nama gizee hunda qofluun hin dullu. afurtamii lama umriin kiyya arrii hunda baasee bar kuno No arriidis akkuma dhugatti. Arris normal bar. Jawaarii olii